buustanii itti fayyadamtu yoo immoo buustanii matu itti fayyadamin iyyuu harganyaa yookaan daanjarsi ta'e piisii keessarra yoo taa'e vaayirasii fida. Isa kana akkamittiin akka ofirraa rimuuvii godhan hin beektanii? Warri beektan tole baga beektan, warri hin beekne immoo haala nama ittiin hojjechuuf deemu kanaan na hordofaa. Walumaan haa ilaallu akkamittiin piisii keenya keessaa rimuuf goone zeeroo vaayirasii akka goonu. Kun waa lama fayyada. Tokkoffaa vaayirasii piisii keenyatti dhufu ofirraa haquudhaaf, lammaffaa immoo akka inni istooreejiin guuteera jedhee nu hin cinqineef ofirraa balleessuudhaaf nu fayyada. So kanaafiyyuu qophii kana dhumaatti yoo daawwattanii waan kana bartuu yaada. Asumaan qophichi kunuuti. Tole amma erga siitingii keenya seenne yookaan dhumarraa kaasuun sin agarsiisa. Waliin ilaalla. Siitingii keenya as dhufnaa bakka haap bakka jedhu kana ergasii maal fidaa? Tole fideera. Kana keessaa warra nun barbaachifne tokko rimuuf godhee sin agarsiisa. Fakkeenyaaf aappii kana hin barbaadu garuu inni ofii rimuuvii ta'eera. Amma aappii kana hin barbaadu as dhufee ta'anii uninstall isa jedhu kana godha hin argama. Tole kun kanumaan ofirraa geggeessineerra. Kana booda hin jiru. Erga kana finnee booda deemi. Wanni kun uninstall deemi sokkeera. Tole amma immoo kana qofa miti. Fakkeenyaaf inni narraa deemeera. Inni deemeera amma maal tafe? As gara taaksii manaajerii kana dhufna. Fakkeenyaaf amma immoo kabira isa gara sirraa kana xumurreerra as gara taaksii manaajer bakka jedhamu kana dhufneetu waan kana ilaalla. Taaksii manaajer kunooti. Erga taaksii manaajerii dhufne staartaap kunna. Aappii kamtu nu barbaachisu fakkeenyaaf HD background lama ta'e kun amma kun nu barbaachisu as dhufeetanii disable godha. Erga disable ta'e kun asii dhaabbateera jechuudha. Erga dhaabbatee itti yaabaanee xumurreerraa kunis maan dhumateera. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun yoo adda irra jiraate as dhufneetu haayila keenya keessa piroogiraamii keenya ilaallanne. Amma appilikeeshinichi kunoodha. Appilikeeshinii amma haqee ga'e garas jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo hundaa dhufu daayirektiidhuma addanaa bakka dileet kanaa kenne dileet ofirraatti godhee geggeessee ofirraa kanumaan dhumate. Dubbiin isaa kanumaan dhumate jechuudha. Haala salphaateen kanumaan ofirraati xumurraa kanumaan kompiitara keenya irraa haqna. Kunniin tolee galatoomaa waan nu daawwattaniif hamma dhumaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa. Qophiin kun qophii bareedaadha. Nama yoo isinii galuu dide gidduu gidduutti paawus gochaa ilaaluu yaala. Fakkeenyaaf erga dhuftanii siitingii seentanii uninstall immoo modify gochuu barbaaddu kana isintu beeka.
Asis immoo taaksii manaajirii erga dhuftanii booda taaksii manaajirii kana erga seentanii isa kamiin akka seentan akkuma sitti hime kanaadha. As dhuftaniituma bakka kana staartaappii gootanii hunda kana waan kana jala jiru yoo kana hin barbaanne waan hin barbaanne asuma ofirraa dileet gootanii jechuudha. Kanaadha. Galatooma fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Yoo dandeessan sabskiraayib godhaa, yoo dandeessan immoo sheer godhaa, yoo feetan immoo kooment godhaa. Galatoomaa. Cheers.